So welcome jirra jirtu har'a boqonnaa sadaffaa organizational behavior qabannee dhufne. Organizational behavior chapterii tokkoffaaf chapterii lammaffaa asin dura hojjechuun keenya ni yaadatama. Kanaaf warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan gara duuba deemtanii organizational behavior chapter 1 and chapter 2 jettanii search gootan argachuu dandeessu. Inni kun immoo chapterii sadaffaa about foundation of group behavior kan jedhu kan ilaallu jechuudha. So here terms teams and the groups are there. Group jechuun gabaabumatti maal jechuudha? A collection of individual with a separate priority united by their shared interest. Look, group gaafa jennu namoota hedduu kan namoota garaagaraatu walitti dhufa. Namoonni garaagaraa kunniin prioritiin isaan qabanis garaagara ta'uu danda'a. Garuu kaayyoo tokkoof jecha namoonni kunniin gaafa walitti qabaman maal jennaani? Group jennaan jechuudha. Team jechuun immoo the collection of interdependent people who join together with a shared goal. Look, the main difference between group gaafa jennu the collection of individual with separate priority united by a shared interest. Kunis namoota garaagaraa garuu interestiin isaanis separate, prioritiin isaanis separate. Garuu interestii wal fakkaatu tokkoof walitti dhufanii walitti qabaman jechuudha. Team gaafa jennu garuu interdependent people namoonni hundi sunuu walitti hidhata qabu, separate priority qaban jechuudha. Kanaaf shared goal waan qabaniif bakka tokkotti walitti dhufanii hojii tokko irratti gurmaa'anii hojjetu jechuudha. Kanaaf team and grouping garaagarummaan isaa inni guddaan group gaafa jennu namoonni garaagaraa, individualiin garaagaraa, priority garaagaraa qabu garuu interestii tokko yookaan shared interestii waan qabaniif walitti dhufanii hojjetu. Team gaafa jennu garuu namoonni sun hundi interdependent. Akkasumas walitti dhufiinsi isaanii shared goal waan qabaniif jechuudha. Shared interest and shared goal is different one thing. Not all group are team. All team can be considered as a group. Kanaaf all group team ta'uu danda'u. Teamiin garuu group ta'uu danda'a jechuudha. Group ta'uu danda'a. Akkasitti garaagarummaa isaanii nu kaheera. Fakkeenyaaf beef compare gaafa goonu group gaafa jennu collection of individual who work together in a completed task. Team gaafa jennu group of person having a collected identity joined together to accomplish a goal. Again, leadership isaanii gaafa laallu group only one leader. Isaanan immoo more than one leader qabaachuu ni danda'u. Membership independent dha kunniini, grouping kun immoo interdependent. Process, discuss, decide and delegate. Discuss, decide and do. Work group individual dha, immoo collective. Focus on accomplishment of individual goal grouping. Team gaafa taatu garuu team goal tu dursa jechuudha. Accountability individually asitti immoo either individual or group ta'uu danda'a. Maarri maanni walitti dhufeenyi isaanii immoo maa inni ree. Kuni garaagarummaa isaanii yoo ta'e walitti dhufeenyi isaanii maa inni gaafa jettan both have norms, roles, cohesiveness and their similarity, stage of information, role ambiguity, conflict, social loafing are evident in both of them. Kunniin karaa ittiin wal fakkaatan jechuudha. Kanaaf teamii fi grouping garaagarummaan isaanii karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Walitti dhufeenyi isaanii immoo isaan hundi normii qabu, roolii qabu, cohesiveness yookaan group walitti dhiyeenya jechuudha. And stage of formation wal fakkaataa qabu. Garuu role ambiguity, conflict, social loafing akkasumas qabaachuu walitti dhufeenya teamii fi groupii jechuudha. Types of group. In general, there are two types of group jennani, formal and informal group. Formal and informal group. Formal group gaafa jennu a common group is formed based on the organization charts. Formal connection depicting approved hierarchy and the reporting relationship yoo qabaatan formal group jennaan jechuudha. So akkaataa organizational chartii dhaabbata tokkootiin kan uumaman yookaan kan hundaan ta'anii reporting relationship sirrii ta'e kan qabaatan taanaan formal group jennaan jechuudha. So a designed work group defined by the organizational structure is known as formal group. So task group are created by the organizational authority to address specific tasks involving individuals with relevant expertise or interest. Task group jennuun immoo hojii tokko hojjechuudhaaf akkaataa dandeettii hojii sanaan yookaan skill hojii sanaan qabaniin groupii uumameedha kun immoo. Informal group is interest group consists of person who share common interests. Friendship group ta'uu danda'a fakkeenyaaf.
those who bond together because they share one or more common interest. Reference group ta'uu danda'a fakkeenyaaf are group with which individual identity they compare themselves with them. Saalan kunneen example of informal group. Informal group jechuun gabaabumatti immoo group that is neither formally structured nor organizationally determined, appear in response to the need for social contact. Naaf hariiroo fi uummachuudhaaf gruppii ijaaramudha jechuudha dhaabbata tokko keessatti informal gruppii. Garuu informal gruppiin kunis very important dha baay'ee tokko barbaachisa dhaabbata tokko keessatti jechuudha. Kanaaf formal group fi informal group sirriitti adda baasuu qabdu. Yeroo baay'ee exit exam irratti gaaffiin akkasii appear ta'u shows the following is necessary true about formal group, shows the following is not true about formal group. Gaaffii nuti hojjenne tokkos asuma irratti chaanaalii kanarratti ilaaluu dandeessu. Organizational behavior exit exam jettanii yoo barbaadan argachuu dandeessu ta'e achirra ilaaluu dandeessu. Kanaaf xiyyeeffannoo akka kennitaniif asirratti touch godhee kan darbu jechuudha. So the base for comparison gaafa compare goonu formal group and informal. Formal meaning irraa gaafa kaanu group created by the organization for the purpose of accomplishing a specific task. Kanaaf dhaabbatumatu ijaara jechuudha hojii tokko akka galmaan ga'aniif. Inni kun immoo created by employees themselves for their own sake to be known as informal. Fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan kan ijaaramudha. Haalli ijaarumsi isaanii kun deliberate dha, kun immoo voluntary. Sizing kun formally large dha, inni kun immoo comparatively small group dha. Life depend on the types of group, kun immoo depend on the members. Structure well defined, formal gaafa ta'u inni kun immoo ill defined. Importance is given to position ila sirratti formal gaafa ta'u sun person. Relationship professionally dha, kun immoo personal. Communication move in defined direction, yookaan upward direction, downward, horizontal or vertical direction qaba. Inni kun immoo all direction dhufuu danda'a jechuudha. Communication. Naaf bifa kanaan gargar baasuu dandeessu. Types of team. All team exists to solve problem and the team can be classified in a number of ways based on their duration and objective. Kanaaf tiimii garagara ijaaramuu danda'a. Tiimiin kun immoo karaa adda addaatiin fakkeenyaaf turtii irratti yookaan objective isaa irratti bakka hedduutti qooduu dandeenya. Tokkoffaa problem solving team jennee Ordinary problem solve team are team formed on temporary basis to address specific problem that is confronting the organization. Yeroo tokko organization irratti rakkoo wayii gaafa uumamu formally problem sana solve gochuudhaaf gruppii yookaan tiimii dhaabuu dandeenya. Tiimii sana jennaani problem solve team jechuu dandeessu. Inni lammaffaa cross functional team kan jedhamutu jira. Cross functional teaming kun immoo comprising a member from different department or area collaborate on a task or project. Kanaaf project tokko fakkeenyaaf project tokko department tokko qofaan fixuun dhaabuu dandeenya. Maaliif skillii garagaraa waan barbaadu. Gaafa akkasii cross functional teamii dhaabna jechuudha. Tiimii garagaraa, faculty garagaraa, departmentii garagaraa irraa ijaaruu ni dandeenya. Inni ta'uun virtual teamidha. Leveraging interactive technology, this team work together despite physical separation. Kun immoo virtually teamii ijaaramuudha jechuudha. Teamii ijaaramuudha. Teamiin kun maybe qaamaniin walitti hin dhufanii garuu virtually waa hedduu hojjechuu emailiidhaan, instant messaging, video conferenceedhaan hojiilee garagaraa hojjechuun gaafa danda'amu virtual team jennaani. Ad hoc team, this team are formed temporarily to address urgent or short term need within the organization. Yeah. Short term planning organization tokko galma ga'uu gaafa barbaadnu tiimiin ni dhaabna. Tiimiin sun immoo ad hoc team jenna. So why people do form and join group? Malif namni for groupii uuma yookaan immoo groupii tokko join godha. Tokkoffaa to satisfy needii isaanii yookaan fedhii isaanii satisfy gochuudhaaf tiimii keessa join gaafa godha yookaan immoo gaafa form godhan laala. Fakkeenyaaf security, status, self esteem jechuudha. Security gaafa jennu by joining the group individual can reduce insecurity of standing alone. Yeah. Insecurity gaafa nutti dhagahame hiriyyaa godhanna maaliifi sodaa sana keessa ba'uudhaaf. Status, personal relative rank, prestige and standing. Yeah. Status keenya gochuudhaaf hiriyoota yookaan gruppii gaafa uumnu argama. Self esteem, to knowing self is a belief about one's own worth based on the overall self evaluation. Yeah. Kunis karaa biraatiin neural proximity and attraction namoota wajjin walitti dhiyaachuudhaaf interpersonal interaction cimsuudhaaf
Yes, two important facets of interpersonal interaction are proximity and attraction. In the power, we cannot be achieved individually, often become possible through group action. There is a power in number. Gafa, but it is synergy one move. Humnan ta'uu danda'a. Inni biraa goal achievement dhaabbatu tokko goolii isaa achieve gochuudhaaf yookaan immoo fedhii dhuunfaatiin goolii qabnu achieve gochuudhaafis tiimii yookaan gruppii dhaabuu ni dandeenya jechuudha. Group development stage qaba gruppii tokko na form gochuun stage qaba. Stage kana sirriitti qabachuu qabdu baay'ee exit exam irratti happen taagaa fileen akkana. Please, you have to have this group development stage. Stage shan qaba. Forming, storming, norming, performing and adjuring jedhama. Tokko tokkoon isaanii ilaalla. Kanaaf gruppii tokko form goona. Form gochuun getting to know each other. Storming gaafa jennu immoo dealing with tension and defining group task jedha. Norming, building relationship and working together. Performing gaafa jennu maturation is relationship and the task performance. Adjuring gaafa jennu immoo responding and celebrating accomplishment. So here forming are there. Forming and kuni primary concerning is initial entry of the members of the group. Group pile gara member of the group kenya attract forming. This is characterized by much uncertainty about the group's purpose, structure and leadership. Malif jalka barratti uncertainty guddatu jira waa'ee purpose isa, structure isa, leadership style isa. This stage is complete when members have begun to think of themselves as a part of the group. Namni tokko erga gruppii uumee booda jalqabumatti waa'ee gruppii sana sirriitti yaaduu dhabuu danda'a. Garuu adeemuma turaa deemuun waa'ee gruppii sana yaaduu jalqaba jechuudha. Kanaaf yaaduu kan eegalu formingii kanatti. Storming is a period of high emotionality and tension among the group members. Here, emotionally and tension iddoo itti guddatudha. Fakkeenyaaf hostility, infighting may occur, and the group typical experience may change. This is characterized by intra-group conflict. Conflict jiraachuu danda'a. Maaliif groupiin salphumatti uumamee gara salphumatti akka barbaannetti hojjechisuu hin dandeenyu. Kanaaf hostility, infighting, frustration hin jira jechuudha. Inter-group conflictiin happen kan ta'u storming kana irratti jechuudha. It is marked by interpersonal conflict as members compete for leadership. Fakkeenyaaf leadership irratti compete gochuu danda'u, role conflictiin uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf taateelee as keessa ta'uu danda'an kana sirriitti adda baasaan adeema. Inni itti aanu normingidha. Sometimes called initial integration jedhamuunis ni beekama. It is a point at which a group are really begin to come together as a coordination unit. Erga fighting sana keessa darbee booda immoo norming ta'aa adeema. Relationship isaanii cimuu eegala jechuudha. It's characterized by close relationship and cohesiveness. There is now a strong sense of group identity in the friendship iddoo kanatti iddoo itti cimuudha jechuudha. Performing, sometimes called total integration, marks the emergence of mature, organized and well-functioning group, and the group structure at this point is fully functional accept. Amma bakka kanatti erga akkuma maqaa isaarratti bartanitti iddoo hojiin itti hojjetamudha jechuudha. Guutumaan guutuutti gara hojiitti seenuudha jechuudha bakka kanatti. Adjuring jechuun the group prepare for this disbandment. Here, a membership is their attention from task attention to the socio-emotional focus of they realize that their relationship is ending. Almost bakka kanatti hojiin almost umeera amma gara emotional attachment in focus goonu. Iddoo relationshipin keenya gara dhumarratti deemaa adeemudha. Relationshipin kan hojii jechuudha. Sana booda garuu social emotional attachment keenya ittiin cimsinuudha jechuudha. Factors affecting group behavior jedha. External pressure ta'uu danda'a fakkeenyaaf organizational strategy and authority structure, formal regulation, organizational resource, performance evaluation, the reward system, organization culture and physical work setting. Isaan kunniin external pressure that affects a group behavior. Inni biraa immoo group tasking jedha. Task can be generated as either simple or complex ta'uu danda'a. Actually tasking complex tasks are one that need to be novel or non-routine, and the simple one are routine and standardized. Kan yeroo hundaa guyyaa guyyaan kan hojjennu taanaan simple dha. Kan
non-routine ta'e ta'an immoo complex jechuu dandeessu. Would hypothesize that the more complex the task, the more the group will benefit from discussion among the member on alternative work method. Jechuun gaafa working keenya baay'ee complex ta'e group discussion keenya cimaa deema waan ta'eef alternative group member ittiin add gochuu carraa ittiin bal'ifnuudha jechuudha bakka kanatti. Inni kaan immoo group member resource. Group member resource that have received the greatest amount of attention are abilities and personality. Yeroo baay'ee resourcing keenya gaafa group inni guddaan kan xiyyeeffannoonis kennamuufii qabu dandeettii nuti qabnuu fi personality keenya jechuudha. Maaliif isa kanatu gara hojiitti seena waan ta'eef maaliif resourcing keenya maallaqa kan jennu ta'e gaafa groupiidhaan hojii hojjennu maallaqa qabaachuun qofa hojiin hojjetu. Personality keenya, perception keenya, ability keenya yoo walitti dhufu jechuudha. Tokkummaan hin jiraan hojiin hojjetamuu hin danda'u gaafa groupiidhaan ta'an jechuudha. Itti group structure is structure of variable include formal leadership, roles, norms, group size, status, and the composition of the group. Group formal leadership gaafa jennu he or she is typically identified by titles such as unit, department manager, supervisor, foreman, project leader, or the like. Now, leadership bisa bifa structure ta'anii baasnee kaa'uu danda'u qabna jechuudha. Jalqaba irratti sana booda roolii keenya immoo addaan qoqqoodna. Eenyutu maal hojjeta kan jedhu jechuudha. Jechuun a means of setting expected behavior pattern attribute to someone occupying given position. Role identity, role perception, the role expectation waan jedhamutu jira. Role identity gaafa jennu when there are certain attitude and actual behavior consist within the role. Role perception jechuun is one's view of how one is supposed to act in a given situation. Yeah, hojii yookaan roolii kenname sanaaf bifa kamiin perceive godha kan jedhudha. Role expectation give how others believe you should act in a given situation. Role conflict is a situation in which an individual is confronted by divergent role expectation. So isaan kunniin adda baafamanii kaa'amuu qabu. Inni taan normidha. Norm jechuun all members what they ought to or ought not to do under certain circumstances. Fakkeenya performance norm, appearance norm, social arrangement norm. Yes. Fakkeenya performance norm gaafa jennu factor like how hard they should work, how to get the job done, their output level, appropriate communication channels. Inni kun performance norm. Appearance norm gaafa jennu this factor include things like appropriate dressing, loyalty to the work group or organization. Inni kun appearance, haala uffannaa keenya, haala hojii keenya, yes, amanamummaan nuti qabne as keessatti hammatama. Social arrangement norm, this norm is basically centered on how we should behave in a social setting. Yeah, socially nuti hojjennu sana keessatti bifa kamiin behave gochuu qabna. Maaliif culture fi customii bakka hojjennu sana hin beeknu taanaan yookaan rakkisaa ta'a jechuudha. Group size, work group can be found in size like large size or small size. So the impact of size on the group performance depend upon the types of tasks in which the group is engaged. Lakkoofsi yookaan sizing group performance depend kan ta'u actually type of task sana irratti. Maaliif hojiin hojjetamu murteessaadha jechuudha. Keenyaaf larger group are more effective in fact finding activities, smaller group are more effective in action taking activity. Kanaaf garaagarummaa fact finding irratti large group tu filatamaadha. Action taking irratti immoo small group tu filatamaadha jechuudha. Social loving occur when individual is within a group hold back what they contribute to the group's effort and the performance. Status can be defined as a social position or rank given to the group or group member by others. Status may be formally imposed through organizational titles or different criteria can be there for giving status actually. Kanaaf kuni jechuun dhaabbata tokko keessatti positionii yookaan ranking namootaa jechuudha. Composition group demography is a degree to which members of the group share common demographic attributes such as age, sex, race, educational level or length of service. Gaafa group nuti racing keenya, educational background keenya, length of service in organization, impact of attribute on turnover kun hundi ilaalamuu qaba jechuudha. Umriin keenya wal madaalaa ta'uu qaba jechuudha. Group cohesiveness walitti dhiyeenyi keenya nuti qabnu maal ta'uu qaba. The degree to which
the members are attracted to each other and they are motivated to stay in a group. Maliki hariiroo cimaa walitti qabatanaan gruupii sana keessatti turuudhaaf fedhiin keenyas dabalaa waan dandeenyuuf. So member of the cohesive group have strong desire to stay in the group. Attractiveness is a key ingredient in cohesiveness. Cohesiveness can be affected by such factors like time spent together, severity of initiation, difficulty of intergroup, size, external traits, and the previous success. Annan kunniin faktaroota cohesiveness affect gochuu danda'anidha jechuudha. Sa'aatiin nuti waliin dabarsitu, initiationii nuti qabnu, size of the group, external trait dhufuu akkamitti qolachuu dandeenya, previous success nuti qabnu kun hundi cohesiveness keenya cimsuu warroota danda'anidha. Cohesiveness keenya cimee jechuun immoo dhumarratti motivate waan taanuuf gruupii sana keessatti yeroo dheeraa turuudhaaf hayyamamaa ta'aa deemnaa jechuudha. Mid-term implication of for performance and satisfaction ila performance jechuun a number of structural factors show relationship to the performance. Satisfaction, high congruence between the boss and the employees about the perception of the employees' jobs. Show significant association with high employee satisfaction. Kana jechuun gabaabumatti boos yookaan immoo manager dhaabbata sanaa fi hojjettoonni hariiroo cimaa qabaatan taanaan isaan sammuu isaanii keessatti perceptionii sirrii hojii sanaaf akka uuman taasisa. Inni sun immoo performaansii hojii keenya irratti dhumarratti baay'ee barbaachisaa yookaan murteessaadha jechaa jira jechuudha. Their group behavior are there, so group dynamics, the interaction that exists among group members and between groups that involves both intra-group and the intergroup behavior are there. Intra is the interaction that occurs between the group members. Inter, the group occurs between two or more work groups, social groups, work together in an organization. Intra gaafa jennu dhaabbatuma sana keessatti hariiroo namoonni gruupii sana keessa qabanidha. Intergroup gaafa jennu immoo gruupiin tokko gruupii biraa wajjin jechuudha. Intra and interin garaagarummaan isaanii inni guddaan kan. Therefore overall chapterii sadaffaan kana fakkaata. Ingidihi PowerPointiin keenya baay'ee gaggabaabduudha. Garuu the whole core competency waan taate immoo qabattee jirti waan ta'eef gaafa dubbistaniitinis bifa kanaan hordofuu qabdu. Garuu I'm sure waan asirra jiru sirriitti qabattan taanaan exit exam irratti hin rakkattan. Maaliif exit exam ilaalaatiin nuti gaafa PowerPointii qopheessinu yookaan gaafa tutorial kana qopheessinu exit exam cross check gochaati waan ta'eef gaafilee achirra jiran naannoo kamitti ba'u, kanaaf naannoo kamitti xiyyeeffatu. Kanaaf wanni kennamu hundi qormaata irra dhufu. Kanaaf successful ta'uudhaaf exactly wanta qabamu qabu adda baastanii beekuu qabdu. Exit exam achirra hojjetamee jira. Organizational behavior isas laala kana wajjin viidiyoo kana wajjin walitti fidaatoo waa wayyaarra qayyabachaa of qopheessaa jennaa. Keessattuu business management, the business administration, marketing management warroonni taatan viidiyoon kun akka isin jalan dabarre jennaa. Ammas chaanalii keenya subscribing goone taanaan subscribe gochuun baay'ee nu fayyada waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira qabu gochaa jirtu jechuudha please. Maaliif viidiyoo kana gaafa qopheessinu akkasumaan miti walqaaliin qopheessinu iddoo irratti ilaalleeti wantoota garaagaraa cross check gooneeti kan isin finnu waan ta'eef akkasitti ilaalaa subscribe godhaa. Maaliif namoota viidiyoo keenya ilaalan keessaa parsantiin 57 warroota chaanalii keenya subscribing goonedha. 43 qofa warroota chaanalii keenya subscribe godhanii viidiyoo keenya fayyadaman jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ilaaltee subscribing goone taanaan subscribe godhiitii ba'i. Kanaaf viidiyoo chapterii 4ffaa fi 5ffaa wal dura duubaan isiniif hin qopheessaa. Agasiifuu nagaan naa tura.